qabatte ani jechaadha. Nama haadha dhaggeeffadha. Nama dhaggeeffadha. Nama haadhaaf abbaa hin qabu. Qoy. Nagaama sagaleen koo. Nagaama sagaleen koo. Gammee dhagaye. Hani biyya kana keessatti nama haadhaaf abbaa hin qabne nama obbolaa tokko hin qabne nama of dandeessee jiraattudha jechuudha. Dhugaan siin jedha gammee. Hani gaafii si gaafadhe gammee akka nuun jechaa jiru birrii buusii buusne akkami jedhee si gaafadhe. Si gaafadhe naan kaleessa deebiin alaachuu didde gammee. Hennaan guyyaa sagalee sii qabe maalidha gaafiin kun jedhennaan gaafii deebisuu didde dhaggeeffatte gammee siin jedhe har'a ganama. Yoo dhuguma soba ta'e viidiyoo kana situ gadi lakkise gamme waraqaa hojjisiifachuu erga ta'e namni hundumtu waraqaa hojjisiifannaa. Kana ta'e birri kiyya naa deebisii siin jedhe. Oo shaala birriiti adida. Gamme. Eshi. Anadha dhaggeeffadhu. Haati jechaadha. Dhuguma obboleettii durbaa qabda ta'e birri kee siif deemnaan siifan gashaa afaan kee bananii jettee jecha ga'ee gaafatu sagalee siif hin deebifne caluma siin jedhee naa bilbiltee na wajjin haasofte gaafa na rabsitullee siin arrabsine. Dhaggeeffannaa maan rabsuufis mirgan qabu ati obboleessa kooti tokkoffaa kiristaana anillee kiristaana nama waa dubbattu miti. Gaafisi gaafat ani keessa darbii dheengadda gaafatti goon nuyi guruupii nuyitu dhiisaa. Nuti guruupii hin obboleettii teenya fayyadamu birrii of harkaa hin qabu. Biyyarraallee anti goon hin beektu kunoo riistiin koo digisti bira jiraachuudha. Birri 250 sitti kenne birri gimmaasha immoo biyyarraa nama gashite nama birri namaa nyaatu miti jechaadha. Garuu ati jechaadha. Dhugaa rabbii obboleettii qabda yoo ta'e hana mana hojiiti akkatti gadi ba'e mana hojii suura kofaastee bossutta. Ani koo otoo ati birri natti hin kennin ijoollee guruupii keessatti mee bara. Itti meera viidiyoo keessi viidiyoo sooraa baay'ee. Leeji guruupii na waraabda. Leeji guruupii na waraabda. Maqaa kee waraabetanii poosti godhe. Maqaa kee waraabetanii birri 250 kuni kenne teettee ta'e. Gammee dhaggeeffadhu. Yoo dhugaa obboleettii qabaadde dhageessitti nima yoo obboleettii qabaadde. Hani nama gargaarsa tokko hin qabne please gammee. Please gammee na kaffaalsi. Please gammee. Hani maal walbeenna ni falkadura walbeenna kadura ni falkadura. Sembeeku waa'ee gammee irratti waa'ee annama tokko nuun hin beeku waa'ee gammee si gaafa. Ani amas dubbateera. Amas dubbateera. Ani amas dubbateera. Si naa rabsi mimilbilaan erga har'a gaafii kootiif deebii dhabdees gaafii si gaafadhe gaafii si gaafanna. Gammee meeqon gammee ani gaafii gaafadhaa isiidha. Na gaafadhu lubbe. Kenna gaafii si gaafadhaa hime. Na gaafadhu saa. Gaafii si gaafadha. Dhaggeeffadhu sin gaafadha gaafii. Gaafadhu lubbe. Birri kaddeeffate siisaa. Yaa lubbu fideen feenaa kenne birri gimmaasha mooni qabu gootoo irraa gashee hin dubbanne. Dhaggeeffadhu kwa gaafii koon si gaafadhaa. Ati kiristaana inni kiristaana. Yaa. Inni islaamatis waan rabbiin kenni jedhe qooda quraana keessatti kenni jedhe miti nama wangeela keessatti illee waan kenni jedhamee ajajamutu jira miti. Yaa. Bakka ani kiristaana ati kiristaana jettetti jechuudha. Hundi keenyaayyuu waan ni kenni jedhe ni kennina. Ati maaliif intala kana gargaartee raawwattee deebistee naa deebisii maaltu si fichisiise? Maaliif jettaa? Dhaggeeffadhu kasitti nima saree waan ani jedheef kalee gammee waan akkanaa jedhaa jiru. Qoy kadhagge. Miti dhaggeeffadhu kwa. Sifi fixa gaafii kan koo naa deebiste walitti qabdee. Jila qoy. Tokkokkuma kana ilaaltee yookaan abdattee too gammeetu nyaatee yookaan ganni ni dhukkubsannee siin jedhanii shakkitee wanti ati kennite gaafuma duraatu yaa kennitu shakkiidhaan kennite. Gaafa shakkiin kennitu shakkii saniin fudhatte amma maaltu si boochisame? Laa lubbu dhaggeeffadhu shakkii kun nuti gaafii gaafadheennaan naa deebisuu dide bar gammee maalidha akkana jechaa jiru nanti goos gaafadheennaan anis hin beeku gammee amma ka gammee beeka waan ta'eef gammee akkana jechaa jiru qaalii maalidha dheen sagaleen kun jira kalee ganama gaafadhe dhaggeeffateen gaali kasiyaatis nan qabeef dhaggeeffatee cal jedhe arra ganama sagalee laman qabeef gammee. Dhugaa rabbii dhugaadha wanti kun sobadha moo dhugaadha guruupii keessatti birrii kan fallee kaanee Itoophiyaa irras birrii gashine nusi koo nama waraqaa sirreeffatudha waraqaa hojjisiifataa jirti jedhanii dhugaadha jenennan gaafii nu laachuu dide lubbi ammas gaafiin gaafadhe kanuma bar deebi'uu dhiisan birrii keessii fideen dhufaa afaan keenatti hin banine gammee naa arrabsuu mirgan qabdu anis arrabsuu mirgan qabu. Dhuguma waraqaa sirreeffachuu ta'e hundi waraqaa sirreeffanna waan ta'eef yoo birrii mucayyoon tun ammas immoo dhukkubatee akka namni jedhu kana ta'e immoo mucayyoo tanaa nuti nama dabalee birrii kennuudha malee nama inni dhumiti. Yoon kanaachi immoo yoo dhaggeeffadhu
Gammee iddoo kanatti viidiyoo na waraabdeettaa miti waraabuun ni tolchee sirriitti tolcha waraabe haa tolche baga waraabe mikinaa namni irraa bira dhaggeeffadhu kennaa la gammee Gammee koy. Jalqaba irratti gammeen viidiyoo waraabuu akka keeyyatti nama miidiyaa miteettee nama miidiyaa taatetta feemesii guddaa taatee utuu viidiyoo banattee iyyuu teesse baay'ee gaariidha. Oromoon fooloo si gooti lamu. Feemesii guddaa anuma amman si argee tokkichumaan si bare lamuun harkaan baddu as jala taa'e galateeffadhu gammee feemesii si godhe wallaahi. Dhaggeeffadhu tokkummaa inni kun rakkoon qaba inni dhimma bu'uuwwannis ta'uu hin qabu humna qaba. Ani hojjira ture gaargoo fe'aa ture ganama. Ennaan dhaqee sagalee kee gaaraa gammada akkatti baru waa'ee bakka birrii kana irraa fudhatanii kana na gootanii sobdanii birrii kan akkas gootanii. Maaf akkana nu gootanii soba jedhanii siin jala gamme sagaleen sagaleen kun ani ummata kan hunda abbis gaara. Nafeera naaraanii ammeessa ture banneen. Wanti abashaabaa reera yoo fakkaatanii garuu birrii kan barbaadan taluus jedhe miti nan barbaadetti bakka sanaan booda fimbiree keessi kenna. Shaabaaru isaa ta'u maal isaa ta'u garuu dirqama gooti viidiyoo si waraabuun sababiin isaas gaafa birrii ishii geesse gannitti kennuu sana maqaa kee dheetan birrii keetti kenna. 250 buleetti kun natti kennite itti kenneetan geessee itti kenneeni. Kanaafuu viidiyoo si waraabuu koo dirqama. Maaliif birrii 200 keessaa dhaqee fuudha birrii sanaan kisiisi kooti baasii kennaa ta'e raawwachuun qaba dhaqatanii akkatti fuute kun akkatti maaltu agarsiisuu qabu maaltu maqaa kee waan ta'eef. Ani birrii kee birrii isa kun nama sirsaante gaafadhu. Atuu birrii naa deebiseettee fudhattee viidiyoo si waraabuu maaf haartamaan rakkoo qabu si waraabe birrii naa deebiseettee. Dhaggeeffadhu tokkummaa dhaggeeffadhu. Ani nama siyaasa akka nama siyaasa kana hordoftu miti nama hojii hojjetatee buluudha. Namni immoo fakkeenyaaf tokkummaa akkuma ati dheengadda gaafa mucayyoon kun dhuguu wayii gaafii gaafataa turte gaafa garee ishii sanaa gaafa gargaarsa ishii sanaa gaafa san arras gaafataa turte garuu dhaggeeffadhu tokkummaa maaliif nuti gaafa fakkeenyaaf amma tokkummaa akkas jedhanii dhugaadha moo soba gaafa siin jennu namaa sarda'uun qabdu ati nutoon hin beennu miidiyuma kanarratti dhageenya waan ta'eef mana hojii jirra waan ta'eef kaleessa suura isaanii gadi gargashaneennan kunoo tigisti jirti baakkaachuu. Ijoolleen tun obboleettii kana bira dhaabbachuuf suura ishee ol deebisaa jennee mana mucayyoo tokko mana si fuufaa achi suura ijoollee sanaa kaasan tokko ijoolleen jechuudha baakkaachuu dhiisaa. Nuti jaalateetu guruppii kana hidhaa jedheen jennee galgala dhageesse innaan inni kun immoo gaafii kina gaafa dhadhiise inaara bakka maaf haara gaafii gaafadheemi gammee dhugaadha moo sobaa. Akkana jechaa jiru miidiyaa irratti agarree suura kana kan gaafa dura waraqaas baasanii nutti himan isinii maalidha wanti kun mucayyoon obstaala baatee dhageenya nuti amma warra amma ganni gargaare kana hundumaa gammeen akka fedhii isaatii yoo danda'ame viidiyoo kee qollofe rakkoo qabu qollofu jedhes immoo waan goonu hin qabnu rakkoo qabu ana agartee tumite hundi keessanii namni dibbicha gammi waasitti madda gammi waasiin jedha akka kiyyattaa wiikoyti ummata sin ilaalini namni waan ajee dhagaanii atti madda ayyee gammee akkasiin jenna viidiyoo sana kaawwadhu hin balleessiniiti fakkeenyaaf itti fayyadamta booda fakkeenyaaf waan si gargaaru waraabuun kee baay'ee xuruu gooti sirri baga yuun dagatii waraabbii kee baga hin dagatin baga kaameraa sirreeffattee waraabdee kun yeroo hunda waan waraaba beektaan baga waraabda nama naanaasaa hojii booda innaasin dhimmaa natti dhufte na kayyanti jennaan nan waraaba booddee waraabuun gammee sirriidha. Wamma dogoggoraa tokko hin qabu ragaa lafa kaachuun isaa baay'ee gaariidha. Yoo danda'ame hoosii dhimmee ofii isaatii fedhii isaatiin sii qollofe siifa qollofu sii galee balleessuu hin qabu lafa kaa'amuu qaba wanti kun sii galee baduu hin qabu ragaadhaa baay'ee barbaachisaa wanta kanaa waraabamuun isaa sirriidha. Waraabamuun kee ati harkumaa fudheen deebi'a jechuun sirrii miti. Waraabbachuu isaa gammee qoy fakkeenyaaf dhaggeeffadha ana bichaa miti barbaadu maallaqatti kennite qoy maallaqatti kennite borwaanatti fidduun beeku. Geeffattee kaatee lakkisi gargaareera jechuun ni dandeessa ta'e galee. Nama akkasii miti fakkeenyaaf nama keessa namni jira waan ta'eef dhagaye qoyka nama keessa namni jira waan ta'eef gammeedha maallaqa gammeetti kennite kaatee lakkaan gargaareera jechuu dandeessaa namaan galu hin beeku amala kee hin beeku gammee waan ta'eef waraabuun isaa inti keessa iyyuu bareecha si qaqabeera natti hin fakkaatu si uumaa deemu waan si waraabe wayyuu natti fakkaata fuulli kee amma xiqqoo waraabbachuun isaa waan gaariidha ragaa isaatiif isa barbaachisa sirriitti yoo danda'ame immoo